Maalidha? Isitiin deemte. Argita. Faayoon haa dhuftu sa'aatii isin dhuftu. Atachuma zaafamaa gootee isan na qabate ittaan. Wala haluranii adda bayan jara lamaan. Ka ittaan dawaa itti godhi ittiin tuttuq isin jedhe. Argite eega isin deemtu booda bira bubbultee torbee takkas haa ta'u guyyaa kudhan haa ta'u bira bubbultee dawaa san hin tuttuqxan bakka hin tuttuq isin jedhu. Argite qaama isaa keessaa bakka hin tuttuq qofa isin jedhu tuttuqxa achiin dhalaa biraa inni tuqullee dhalaa birallee firullee ittiin leekkalamu. Tamam. Jooni akkanni. Nu bira si kenna. Hajji miti abbu fete tana hin ergine godhaani. Yoo si kenne. Hajji miti eenyu? Hajji miti abba fedhattuu na ergi. Nama biraattuu na ergi nin godha. Rakkoon qabu. Yoo birri kan fotti moo? Nin godha lasin hin godha. Ni godha? Kiyyi waan inni sida. Eewa. Hidhuma takka naa kan uumaa waan biraa ta'e. Hidhuma takka. Ni godha? Nin godha. Uffatas ni hafata? Takka fitti nambisu. Tamam duratti waan jaa turte wanti diliidhaa maali haraa waan jennu? San namata duratti bira qooti. Eewa. Naa kan nagaa amma maali? Oo ishii kennu dhaa guutuu akka fottee fiiguu deemta boos waan dalagin dalagaa ajjam. Fiiga. Birriin kee sana akka isin agarre wanni galgalaan wanni halkan isin dhufee fan akka namni guyyaan agarreef shaarallee zaafa baay'ata yoo makiinaan faadhu bakka itti gadhu isaa laalamu. Eewa. Si galee miti. Kanaafuu waan an godhi isin jedhe yoo goote seeraan goonaniin tamam. Naraddiisi isin jedhe bartaan. Anuu caaliidhaa miti. Eewa. Akkamitti godhan maatu bira kan. Uffata si hafattee yoo si qabatillee si haa qabatu. Ana qabatu. Yoo akka isaa ulfooftee akkam goote? Ulfooftee magaalaa jirraama ulfaa dhiisa qatana bira qoteeti. Akkam taate? Magaalaa jirraameeti. Eewa. Waa meeqaa jiran ijoollee magaalaati maa gabara na seete anaan. Tamam. Dawaa sin jedhillee bakka hin qaqqabin jedhu sun sodaatiin qaqqabdee tuutan. Ittaan godhaa sin jedhe isaa miti faayoo sanittuu nan godha bufadheeyyuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkamitti baga jiraatan jaa guyyaa irraa maal qabanne isin dhufne kan jirtu taate pirankii boombii dhoostuu mallaqa miiliyoona lakkaa'amuun doolaara hidhaa abbaa kuma kudhanitiin doolaara kudhan ni mul'ate dhiyaadha. As gubbatti doolaara kudhan jedha barruun yoo bilartoo baatee mee biran hin taane fookasii akka hin taane akka argitan mallaqa kun hunduu doolaara kanaan pirankii dalaguu deema. Pirankiin dalagullee kan akkamii kan jettan taate namoota dura dalaguu deema. Mallaqa kanaan namoota doongorsiisuuf namoota fattanaa jira jechuudha. Waan isaan jedhan wajjinuu kan laallu ta'e jechuudha. Kana eenyu dura dalaguu deema. Caalii ni beetanii caalii as nu bira turte nu bira baatee mana namaa bakka biraa jirti dalagaa seenan leetti achiin baatee kuttee nu bira jirtu bakka biraa jirti jechuudha. Amma caalii bakka isin jirtu itti dhaqa ajaa dhimma jabduuf si barbaadeedhaan pirankii sirra dalagu caalii irratti jechuudha. Maali kan jettu taate waamee makiinaa keessatti yookaan kaaffee keessa waamee wajjin dalagaa. Guyyaas taate halkanis taate sa'aatii isii mijaa'eef naa mijaa'ellee irra dalaga jechuudha. Maal jedhee dalaga caalii irratti birrii kana namootaan hajjitti aarii guddaa qabantu jira. Hajjitti nama akka malee itti aaree hajjii miidhuu barbaadu jira. Kanaafuu hajjii uffata kan kee yaafadhuuti qullaa wajjin ciisiitii balbal bana dhiisi yeroo faayoon dhuftu hajjii faayoo si arganii irra si qabanii hajjii faayoon adda haa bayanii. Caalii akkasii mana aaree faayoo wajjin akka hin jiraanne. Eegas immoo eega wajjin adda bayanii jedheen booda hajjiin si qullaa si arganii dhiisu dubartiidha. Achi booda dawaa wayii itti goota. Ka hajjiin si jaalate yookaan immoo hajjiin akka dubartii biraa ol jedhee hin laalle. Osoo dubartiin wajjin dhuftee ciistee dubartiin akka inni hin feene amma booda ta'e taphateen gaata amma booda dubartii amma booda akka nam tokko irratti hin taphanneef isaaf jecha dubartii gargaaruuf gara nyaatti dubartoota jecha namni Ameerikaa irraa mallaqa kana walitti qabee na erge kanaafuu mallaqa sii kenna akkas godhi jedhaan tola gatti immoo hin diddii wajjin kan laallu ta'e jechuudha. Jalqaba akkaataan itti godhu osoo waa'ee mallaqa ittiin kaasin dura dubbisaa achiin booda immoo mallaqni keetii jedhaani waan isin jettu ilaala jechuudha. Hanga dhumaan wajjin tura isin jira yoo jaallattan yoo tolee kan jettus taate yoo kaddiddus taate yoo tolee jettus namootan asirratti waan tokko pirankii irra godhee silaa mallaqaan ilmi namaa hin doongora yoo namni doongore koomentii jalatti hin arrabsina nama saniin balleessitanii arraba dhiistanii ni gorsina namootan pirankii irra dalagu guutunu ka doongoruu dhabamu ka doongore immoo ni doongore ni gorsina ni qajeelfanna malee yoo arrabsina namni itti baasaa dantaa isaaniitiidha waan biraa keessa kutaa deema jechuudha. Waan namni jedhu wajjin kan laalu ta'e jechuudha. Hanga dhumaan wajjin tura isin jenna isin ture like subscribe gochuun raaftan isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nuuf tura baabaayi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwat deebi'ee dhufee jira hordoftoota kenna kaameera kee dhufe jira amma bakka caaliin galtuu bira dhufe jira caaliin akkuma isinitti duratti nu bira galtuu nu bira baatee bakka biraa galaa jirti jechuudha. Dalagallee seenetti baatee dalagaa seenetti achiin bakka biraa galuu eegalte nu bira urga baatee xiqqoo turtee jirti jechuudha. Akkasii amma dhufaa jirti mana isiin galtuu bira dhaqeetiin balbalarra eegaa jira jechuudha. Akkas yeroo isin dhuftu mee malleen kun eenyuun dongorsiisa wajjin kan laallu taana jechuudha. Wajjinuu laalla malleen ni dongorsiisa ilma namaa caaliin malleen kun hunduu amma keetii jedhaan akkuma argitan malleen kun hunduu kan isirra argitan kun keetii waan godhi isin godhi jedheeniti waan isin jettu wajjin kan laallu ta'a jechuudha. Abbaa malleen kun dongorsiisu laalla jechuudha.
ni mul'ata akkuma argitan kana ni mul'ata yaada birrimaan eenyuun dongorsiisti kan jedhu ni ilaalla jechuudha nama hundarratti qormaata ajaa'ibaa ture jechuudha ni qormaata achiin piraankiilee kana hunda eegana hundarratti dalagee nama hundarratti xumureen booda gadhiisuu eegala jechuudha nama hundarratti waliin jaa jechuudha akkasii isiniin jedhu hordoftoota daawwattoota keenyaa kan itti aanu immoo gana alatti illee gabbee waan ajaa'ibaa isiniif dalagaa waan dalagaa man dubbadhu hanga dhumaan wajjin tura of duraaf ni agartan viidiyoo laayif jabaa jechuudha mallee ni eenyuun dongorsiisti karaa ani ittiin dhufu karaa badduu nama qormaata jechuudha san keessaa ka badii dubbateen akkuma dura isin himetti ka waan badaa dubbate tokko tokko hima dhiisa jechuun viidiyoo akkasumas diilee godhe dhiisa badii jechuun badii guddaa yoo badii kafiifa taate immoo gadhiisa barnoota haa ta'u ofiisalleef namoota laalilleef jechuudha akkasii hanga dhumaan wajjin tura uftee jirti caaliin uftee aywa seen nagaa Maaliif jirta jirabba? akkami Nagaa wallaa akkami? eessa baddeewa Nuwaan jirabba. badde gamana kennaa waan asii dhufuu dhiiste chonkutte Marreen. viidiyoo dalagu jirtullee arge naa biroo jillee dalagu galtee Iddoo tana viidiyoo gaggeessummaa lallakkisa jira. aywa Waan akkana walaa akka biraa nagaa qabda. nagee walaa Samayyaan faana nagaa qabda. hunduu nagee Maaliif maalitti ajamtaarra? har'a ajaajabduu ati sitti ajame Bakka irraa godha. ajaajabduudha Jedhu. aywa Samayyaa mimcoona nagaa qabdi. nagee jira hundi isaantu Guddattee jamee. aywa amma aan kasin jedhu dhimma an sitti ajameef ajaajibtuu jabduu takka Ayyo. Salaan samii wada dachee. aywa silaa waggaa meeqa suudii keessa dalee deeme Ayyo. sii darbuu didde Ayyo. miti namaan dabartu darbuu diddeeme Matakka. amma akka biyya sii darbitu deemu feetaati awurooppaa ameerikaa osoo deemte akkam Silaa nageessanii waddas na jedha garuu ni jira. ni gammaddaame Kijaayiba. aywa amma warri biraa dhufte siin lolumte eessa jirtaa itti himte Itti matan jira biyya aywa akkasumatti baramanuma uffatuma wannaatiin hin gabbee qaama hin deemnuuti maqaan waqtiin sitti ajamennaan aywa tamam amma kasin jechuu barbaadan dhimmi jabduun akkasii darbitu akkasii tartuu ni feetaati ni fadha nama kan feene hin jiru aslan ni feeta aywa laashin hin feene tamam kanaafuu waan ajaa'ibaa isii qaba hayyee gisa amma akkasii darbiti har'a boodaati yoo akkam guddate guyyaa 17 takkitti qofa yaman kana keessatti inni yeromsiisee eddamu yaani dhaabatu kasiima agas qofa teetta achiin booda kalaas ni baata feetu ni baata feetu biyyatti viillaa ijaarrattee jiraatta feetu awurooppaa feetu ameerikaa seenta Faasa kunaan irraa dhisa abjuun itti naasee abjuu miti naasa waan qabatamaan deemu ni jira torbee takka booda akkasii viillaa ijaartaa maalidha maaloonni kanatti yaani amma dhagaye waan an si himu dhagaye yoo waan an godhi sin jedhe goote sii tarte yoo didde si dabarte Aboo akkanatti hin darbine nan godha uuma feete sanuu himima. Tama waan sitti ajameef hajjii beetame Maal kana hin beeku. hajjii akkuma beektutti fira caaltuu jaartii san beetame akkuma inni akkatti ulfeessee manallee argee dhalaalee itti taphatu jiru taanis fuudhee taanillee taphatu dubartii taphataa jira. Sigalee of duralleef waan godhu rabbi beeka. Sigalee of duralleef dubartii itti taphatu yookaan si biraa ga'uu danda'a yookaan na birallee taphatu hin beekamu. Sigalee miti kanaafuu namni akkanaa kun badaadha yeroon firri caaltuu fira isittuu ameerikaa fa'aa jiran birri walii qaqqabanii mucama san jedhan namni hedduu bibira ameerikaa irraa awurooppaa irraa birbiranii mucama san akkamittiin gorsine dadhabne tamaam cafaytan hin tumtan dhiira dhabame jedhan nuti mullee hin feene maaltu wanni nu jedhe hin gorsinaa akka namaatti gorsine dadhabne mitire kunin immoo ka caaltuma sanuu akka biraa baafannaa isin baafachuu feena akkami gargaarra maali jedhan Mucoo jaartii masaa sana. kasane amma nu naqu amma maa jedhee nu ergannu anaaf sillee bitamuu deemna tamaam Bismillah. eewa maal jedhan beekta waan ati gootu of duraaf isaan laalaniitiin dhageeka of duraaf laalaniit waan barbaadan isinii goonaa jechaa jiran yookaan awurooppaa ameerikaa sanuu isin waamna waan godha isin jedhu nu godha jedhan amma maal goota amma caaltuu hajji mana ari'ame wal lolanii faayoo hafe manatti xiqqoo jedhee ammas tabirallee yookaan fuudhuun isaan oolu hajji kun akka dubartiitti hin taphanneef maal gochuu qabna jedhan maal gochuu qabna jedhan amma sii hima waan gootaati inseenta hajji bira mana sa'aatii faayoon dalagarraa ol dhufu keettu of qopheeffatee uffata kafii fo'ee godhatee ni seenta dhaabadhu uffata kafii fo'ee godhatee seentaa faayoon dhuftu barbaadallee babbantee hajji bira seenta hajji silaa dubartiin quufumi uffata qiyaafatteetiniin itti maramtee hajji ima qabatta
uffata akka jirtu yaafattee qullaa Zambado itti maramtee qabda abjii ni dogongorsiistaati. Zambado Akka inni dogongorun goota yeroo ati walitti maramtee isa dhungatu fi dogongoruu jirtan san faayoon isin argiti. Ni aartii qaamaa buustii balaa buustii wali ka anaa miti san nama matee maal jettee atillee isa sabdeetini faayoo fi hajji haala kan adda baasta. Ati kisi waan ekkina ati sayidoo maal yaaddeeti yaani. Maa? Maarree gurbaan kun saayibaa keetii miti. Inni dadhabne kan haa ta'u obboleessu miti. Ati mootuu isaa keessaa beekaa gisee anaan akkas godhattee gisee ni argitu anaa maal yaaddee isaa maal yaaddeeti. Akkam anaa maal yaadde? Ati akkas goota tokko jedhi. Situ iyyuu amma si cimtuudha beeki. Kanaaf si deeman. Tokkoffaa akkas goota lammaffaa dhaabadhu kaa. Ka biraa dawaa wayii si kennan. Ajeega akkas boyoonni jar lamaa wal lolanii faayoo manaanii baatanii kutti dawaa an si kennu san uffata hajjiitiin ni dibda qaama hajjiillee ni tuttuuxan. Akka inni qaama hajjii argite qaama hajjii tuttuuxee dawaa san dibda lammata dhalaa hin fedhu dhalaa hin jibbaa osoo dhalaa argatee wajjin ciisee dhalaa takka waa takka tuquu hin danda'u. Si galee kalaas ni laamshaa dhaabadhu kaa ni laamshaa dhalaa takka hin tuqu atuu osoo bira isaa waltee si tuqaa jedhee yaadu inni. Har'a booda waan dhalaa jedhamtee akka inni dhiisuuf argite. Ati obboleessa kee gisee akkana itti adduu keef yaani maallaqa attee moo sayidoo? Maallaqa attee moo? Maallaqa of duraaf yoo ati kana goote nu kennan yookaan waan goone yookaan Awurooppaa fi Ameerikaa nu amanaaf sillee. Ati deeman maallaqa deeba Awurooppaa fi Ameerikaa. Ati kana gootu ati kana wajjin ciistetti injara wallolchiifta. Waan biraa sun godhin uffata hafadhuuti. Obboleessa kan akkana waa dalagu jiru iyyiiti faaya wallolchiisati. Bismillah. Harame abbo waan akkana nurraa disse. Maal rakkoo qaba? Laala fadoonaan akkana. Waan akkana ati keef dhala magaalaa diitan keessa akkamitti sayyidoon sin amanasin akka bulesatin si ilaalaa keef waan akkana. Kanaaf koo ati kanaan dura heerumtee baatee dirbumaan qabdu. Dirbumaa qabaachuu. Wanni sodaatu maalidha wanni waysi. Gurbaayyoon qabatee mana keessatti. Maa asi qabatu fudhataa mire. An sabeen yaani ijoollee wallolsiisuu deemaa miti. Yoo dhugaa godhatee qabatanii akkamitti? Beeka dhugama isaa qabu way dhumattaatti way duutaa. Yoo ciise. Ciise kan maal taatare way duutaatti. Waan akkana ngoro narraa caalti. Caali. Yaa. Of duraaf jarattiin tuni yookaan Awurooppaa yookaan Ameerikaa nu amti. Ngodo siin jedha bismillah rahmaan Awurooppaa fi maa. Ati maal sodaatti tamaamatti? Shirshirii. Ati hajji sodaatti maal sodaatti? Fincaaniif Ameerikaa maaliif hin deebiin ngodo ani yoo kottu fincaaniif dhaqiiti deebi'oo naan jedhi ngoda waan akkana. Ngootu. Diliidha jedhe. Takkaffaa wajji nyaanne wajji dhuna qorii waadaatu nama hin qabdu. Keef yaani Ameerikaa jedheetiin nama ayaati isaa dammaraani. Ameerikaa deebitee arcaali. Hinda koo fincaanii fuudhee qeessir jeelaa kanatti nyaaddu asii yemanitti deebi'oo naan jedhi ngoduun jedhee. Ngootu. Ngodo maa. Astoo maalirree malli. Tamam. Maaltu fide ngodo waan akkanaati. Okay. Dhaabadhamma. Waan si himu. Mannaami. Ani si dhoyse malee. Mana dhoyse. Si dhoyse malee. Aslaali. Argitaa. Bismillahirrahmanirrahim. Maalidha? Isittiin deemte. Argitaa. Maa akkana goggootara isittiin deemtan jira kan godhuu deemte. Argitaa. Arguunin argaati birrii forjiitiin deemtama birrii dhugaati amma doonaa kana isa fuutee deemte. Birrii forjidii mush kana hundaa miti takkitti wajjin mootummaan si qabnaan. Hidhaa hagam hidhamtanii beektame. Biyya kanatti birrii forjidii takkitti wajjin si qaban maal si godhan mush kana hundaa miti. Sayyidoo maali? Dhageettame. Maali inni? Kuni mallaqa Ameerikaa abbaan hidhaan tokkichi asirratti argita doolaara 10,000 jedha. Hidhaan tokkichi. Doolaara 10,000 jedha. Feetu Ameerikaa ittiin deemta. Feetu Awurooppaa ittiin deemta. Feetu biyyoota viillaa ijaarrattee jiraatta. Akka feetu taata. Kuni amma siif kennamee nam tokkotti osoo hin iccitiin canaaf si jidduu osoo hin bahin birrii kana qabattee waan an godhi sin jedhe hajjii wajjin yoo ka gootaate birriin kun hunduu siif keeti. Gaafa si deemtullee siif kennama. Birriin kun hunduu keeti. Gaafa si deemtu fajjii deemtu miti xiyyaa naaf fidde. Namaan. Siif fide. Dhugaa jedhe. Yaani maaliin godhu akka maal godhuuf fidde kana. Yoo ati akka ansin jedhe ammaa fi dhaala marraa sii kenna qabdi. Achi booda guutuun keeti dhageeffadhu siima. Guutuun kan keeti waan an godhi sin jedhe goonani. Inni doolaara kuma hidhaan tokko doolaara 10,000. Birrii Itoophiyaa miiliyoona tokkoof wayi. Hidhaan tokkichi. Dhageetta. Yoo waan an godhi sin jedhe uffata kan kiyyafattee namni biraa akkam dhageenne. Icciti kennan tokko itti himin. Waan an godhi sin jedhe uffata kan kiyyafatta hajjii itti seentee qullaa wajjin ciiste doongorsiiste. Si qabatu baate dantaa nannaqon. Si haa qabatu yoo inni si qabatu baate atuu qabadhu. Faayoon haa dhuftu sa'aatii siin dhuftu. Atachuma zaafamaa gootee isan na qabate ittaan. Wala halolanii adda bayan jara lamaan. Ka ittaan dowaa itti godhi ittiin tuttuqi sin jedhe. Argitee eega isin deemtu booda bira bubbultee torba takkas haa ta'u guyyaa 10 haa ta'u bira bubbultee dowaa san hin tuttuqan bakka hin tuttuqi sin jedhu. Argitee qaama isaa keessa bakka hin tuttuqi sin jedhu tuttuqita achiin dhalaa biraa inni tuqullee dhalaa birallee fudhullee ittiin leenkalamu. Tamam. Yoona kanniti. Nu gara si kenna. Achii miti abbu fete tan hin arginin godaani. Yoo si kenne.
Hajji miti eenyu? Hajji miti abba fedhattuu na ergi. Nama biraattuu na ergi nin godha. Rakkoon qabu. Yoo birrii kan fudhatama? Nin godha lasin nin godha. Ni godhataa? Kiyyu waan inni sila. Eewa. Hidhuma takka naa kan uumaa waan biraa ta'e hidhuma takka. Ni godhataa? Nin godha. Uffatas ni haafatta? Takka fitti nan bisu. Tamam duratti waan jaa turte wanti diliidhaa maali haraam jennu? San namata duratti bira qooti. Eewa. Naa kan nagaa amma Oo ishii kan nudha guutuu akka fattee fiiguu deemta boos waan dalagaa ajjamta. fiiga. Birriin kee sinoon akka isin agarre wanni galgalaan wanni halkan isin dhufee fan akka namni guyyaan agarre shaarlee gaafa baay'ata yoo makiinaan fa'aa dhufu akka gadhu isaa laalame. Si galee miti. Kanaafuu waan an godhi isin jedhe yoo goote seeraan goonaniin tamam. Na daddisin sin jedhe bartan. Anu caaliidhaa miti. Eewa. Akkamitti godhan maatu beekan. Uffata si haafattee yoo si qabate illee si haa qabatu. Ana qabatu. Yoo akka isaa ulfooftee akkam goota? Ulfooftee magaala jirraama ol dhiisa katana bira qoteeti. Akkam taate? Magaala jirraameeti. Eewa. Ma waa meeqaa jiran ijoollee magaalaati ma gabara na ceete anaan. Tamam. Dawaa sin jedhe illee bakka hin qaqqabin jedhu sun sodaatiin qaqqabdee tuutan. Ittaan godhaa sin jedhe isaa miti faayoo sanittuu nan godha bufa dheeyyuu. Faayottu si goota. Inni godhee wanti na hirmaa yoo godhi naan jette. Achi booda. Achi booda amma birri tana fudhadheen baafadha gaa karana rabbii dabaati. Ma. Eessa baafatta? Ati maal Amerikaa Awurooppaa hin deemtaa? Qaamaa simaa bitadheewwan. Eewa. Tarbata gaboota chiinsi dawwala Ameerikaa. Maa birri arginaan haasa'ee dadhabdaree faraa maali jaan turre? Onneen na dhaabbata laa warkutti hin jiran argitu. Maaliif? Ma doolara dila kana argee maala sin nurgina. Nam tokkotti himtu? Ni tokkotti hin dubbadda abbo. Hin himtu? Lubbuun gaggabii gaggafine. Waan feete goota? Eenyu godhama. Waan an godhi sin jedhu guutuu ajjiraan illee. Abbuma fedhe ooti malee waan doonaa kannite. Eewa. Namitti na ergite. Irraa si dalageetu man irraa si fixee si garsiisan. Ma. Irraa fixee? Irraa fixee si jedhaanu caaliidhaan irra deesi. Caalii isaan godhaa dhiigan isaan dhugaan sin jee. Ma. Ni goota hunda. Ni godhe. Garuu ati amma qo'e hangasin jedhu ilmi namaa garuu haraama beeki. Birriin tanaa miti. Ka kana oliitu osoo isaan xanuu si kennani waan akkanaa gochuun qabdu. Birriin atama osoo birrii tanaa dhaabadhu kaatan osoo birrii tanaa nyaatiin du'uu hin dandeettaa. Keessattuu ajji wajjillee raftee haraamas dareedee isatti illee waa goote osoo birrii tanaa nyaatiin du'uu hin dandeettaa. Haraama. Birrii naa kan jedhe waan nuti ittiin ajajjinan godha jedhe gizeen san godhe gaafa wanni raawwatamte naannan tooyi badhaa gabbee. Ni tooyi badhaa. Eebiidha waan akkana osoo beetu haa balleessee tooyi badhaan haraama rabbi biratti nyaata. Sirraayyuu qee baramtu. Osoo beetu balleessee kee tooyi badhaa rabbuu sirraan dhiisu amma booda waan hunda dheerallee hin dubbatini. Kaameraas jira laali piraanki sirra darbu jira jira laali. Wallahi piraanki wayitu sodo. Wallahi laqasa piraanki sirra darbu jira. Wallahi piraanki sirra darbu jira. Gata gata maali? Maali piraanki nati gootu maali? Piraanki sirra darbu jira. Sikoo maamiti nama hunda irra darbu. Beeku sin jedhee firfirasti caasa wallahi. Ilaas laali. Abbirat ilaalu hin argaan. Waan amma dhaggeeffadhu viidiyoon kun gadhiifamee seete wallahi naafati wal finnaani. Amma wayi irra daree piraanki dha dalagaa. Abbirat jinni beeku. Wallahi naaqu wallahi. Namni waan akkana piraanki ni godha wallahi namni kana sirra daaraa godha yoo aqu. Dhiiraati wallahi daaraa godhi isaa. Na argite wallahi laakiin sin jedhee. Inaaqu wallahi naaqu. Caali piraanki dha kootu caali. Ibanni makiinaa cabsite. Makiinaa cabsite. Makiinaa butuchite. Makiinaa tumuu jette dhagaan. Hordoota daatota kenna maraate. Dirqitti yoo amansiisee suuta sossobee viidiyoo kana gadhiisee malee karaa yoo gadhiifamu hin jiru. Gadi gochuu danda'a. Garuu waan badaa akkasii illee hin jenne ilma namaa birriin dongorsa waan dongorte haasofte. Nama biraatiif dongora kana gadhiisuun garuu dirqama. Makiinaa tumuu jetti waan kana tumtee hin beekne. Dongora kana anaaf gadhiisuun nama biraatiif barnoota akka ta'uuf ofaa qusatanii. Kanaafuu waan gadhuun wajjin tura makiinaa maal tumte aartee kutte dhagaa wajjin tumte na fakkaata. Gabboo ilaalama.